bakkuma jirtanitti nagaan keenya sinaa dhaqqabu jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaa argachuudhaaf YouTube chaanaalii keenya Oromummaa Tube jedhu subscribe like share gochuu hin dagatinaa kallattiin gara oduu ijoottan darba. Biyya keessaan Oolmaa mana maree bakka bu'oota uummata yookaan Paarlaamaa kaleessa godhamee darbeen har'allee uummanni al tokko taajjabbiin al tokko hariin qeeqaanii fi of dinquun argaa fi dhagaa har'allee akka jiru gabaafamaa jira. Maaliif yoo jedhamee erga hundaa'ee ammaarraatti Paarlaamaan wanti uummanni irraa eegu akka ajandaatti qabee marii fi hojiin agarsiiseera jechuun of sobuu irra darbee fayyina guutuu qabaachuu kan gaafii keessa galchuudha. Dabalataanis hayyoonni dhalattoota saboota garaagaraa Itoophiyaa fi hordoftoota siyaasa dinagdee waraana biyyattii kana rakkoo seentee keessa baasuuf maaliif mariin hin godhamu, maaliif waraanni waliin hin dhaabbatu, hamma yoomitti dhugaa dhoksuun fakkeessummaan itti fufna jecha gaafii hedduu kaasaa jiru. Miidiyaaleen guutuu addunyaaf akka oolmaa Paarlaamaa Itoophiyaa laayivii agarsiisaa olinitti wanti Paarlaamaa keessa ta'ee darbe sun dhuguma rakkoo keenya kan siyaasaa waraana dinagdee nuuf furamoo jechuunis miidiyaa hawaasummaa irratti uummanni bal'inaan gaafii kaasaa fi marii adeemsisaa jira. Guddoon ganna 78 pirezidantii haaraa dursituu siyaasaa dinagdee addunyaa United States of America kan ta'an Donald Trump erga aangootti dhufanii asitti wal waraansaa guutuu addunyaa keessa adeemsifamu jechuunis kan Raashiyaa fi Ukraine, kan Israa'el fi Hamas, kan gaanfa Afrikaa, Suudaan, Somaaliyaa keessa adeemsifamu hundaaf falanan kennaa fi jechuun dubbatan. Dhiyeenyatti hojiitti seenanis kan dhibbaan dhibbaatti milkaa'eef hin fakkaatu, waan hunduu akka yaadan deemaaf hin jiru. Maaliif yoo jedhame Raashiyaa erga Ukraine weerartee waraana cimaa gaggeessaa iddoowwan istiraatiijik ta'an to'achaa qabeenya doolaara biliyoona 100 lakkaa'amanii fi gaaga'amaa kan lubbuu miidhaa qaamaa 100,000 lakkaa'amu erga geessuu jalqabdees waggaa 3 darbeera. Dabalataanis Israa'el erga hidhattoonni Hamas daangaa ce'anii haleellaa ishee irratti raawwatan asitti duula cimaa guutuu Filisxeem Gaazaa keessatti jalqabde. Odeeffannoo ammaarratti baheen kan waraana kanaan du'an 50,000 ol, kan miidhaan qaamaa cimaa fi salphaa irra ga'e 100,000 ol akka ta'e miidiyaaleen hedduu gabaasaa jiru. Akkuma jiru ta'ee kaleessa qofaa leelaa jettiin Israa'el Filisxeem Raafaa keessa goote namoonni nagaa dhibbootaan lakkaa'aman yoo du'an kan madaa'anis hedduu ta'uu isaanii Al Jazeera, BBC, CNN fi Ajaans France Press gabaasaa jiru. Dhaggeeffachaan waliin waan turtaniif guddaa galatooma isin jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaatiin amma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.